filmaata siyaa ga'u. Poolisii kan kararra kaa'ee nama keenya dhoorgaa jiru kaadiree biltiginnaatiimi. Homaa miti isaanillee waanuma baratan godhan. Namni waanuma beeku godhaami. Waanuma beekan godhaa jiran irra laalinaa. Akka ormattiin sirbaan maal nama gooti? Akkasii miti. Akka ormattiin sirbaan morma nama jallifti. Ijoollee teenya Oromootiin akkuma gadaatitti akkuma aabboo faayyoo sanitti wal kabajnee dimokiraasiin dorgomna. Akka wayyaaneettan karaa cuffaa isin doorsisaa nana kaa hin danda'amu dhiisaa innaan. Xiqqoo irraanfachuun dhufaa jira. Waa irraanfachuu edeme Hacaaluun. Waa irraanfachuuf yaanuni. Waa irraanfachuuf yaanuni. Gaafiin Oromoo sadii tanan irraanfatinaa sadii. Gaafii eenyummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyati. Gaafii mootummaa dimokiraatawaa sirna dimokiraatawaan buluuti. Sochii afran qal'oo jechuu beeytoni ka baharraa ka'e. Kaalii birraanfaa keessa turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gatii miti. Dirree dhawaa keessatti bara san keessatti cidhaatirratti namni keenya afaan ofiitiin sirbuu hin danda'u ture. Sochiin baharraa dhalate sochiin lixarraa dhalate ummanni keenya kan protestaantii gama lixaa jiru afaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yaalanii afaan keenyaaf nuufi rabbi jidduu dallaalli hin barbaachisu har'a qees balaayifaa jedhan dur gidaada soollanfaan gama lixaatii jechaa turan jechuudha. Gaafiin eenyummaa gama lixaatiif gama bahaatii mayre suni tokko kana ragaansa. Lammaffaa waa'ee sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan Faan Maccaa Tuulamatti keessatti godhaa turan. Hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan Oromoon tokko addaan hin fagaatin waliin irraanfatin amantii adda addaa qabaattus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokko irraa dhufte. Hireen teetis waliini kan cunqurfamtu kan dhiitamtu. Islaama waan taateef kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaaba waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef jahanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisa waan ta'eef. Odaa qabdanii mi odaa agartan kana. Odaa agartan kana laaftutti dhufne beektaa jedhu. Odaa amma nu hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'atu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana ajjeesaa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan Ibaabin Magdal ka cinqillaatu jedhan. Yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatitti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Sochii baalee jechuu dhageessanii waaqoo guutuufaa dhageessanii miti. Kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhageessan lafa ajaa'ibaati. Baalee qofti Oromiyaa qallabuu danda'a. Garuu irboobsisoodhaan saamamaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu. Ashkara Oromaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kaafne jalatti deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kan sadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruun. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa baharraa eegalteerraa kibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa bara afran qallootirraa baaleetirraa Maccaa Tuulamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha. Tokko revival phase ka jennu kada dammaqiinsa Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame
eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin dura gaafin duraa gaafii oromummaa ta'ee miti hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa oromoo deebisanii ijaaruudhaaf ummata kana dammaqsuu qaban turan sirboota amma akka dumbushee galaa Ali Birraan sirbuu nu jaalalaaf itti wal xabbasuu deemnu kana laafaan se'inaa Wanti gabaadha gargaarina bakka ilmaana dhiikanke nafi dhangalafta lalla dumbushee gala inna gala lawan dabree dhufe nabdatee dhufe dumbushee gala inna gala abas. Don't take it. Sirboota Ali Birraa Ali Shabboo kana oggalaaltan even kaabbutoo boodarra oggalaaltan lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeesseet asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawatti hamma kabiseetti si geessa ummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha ummata keenya dammaqsuu turan jechuudha yeroo Shee Mammarra Shaaffaan gara Soomaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti by the way namni tokko Ayyuub Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo san eegale loltuu ture kubur zabanyaa keessatti warra Mangistuu Naawwayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjete loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deeme hoggaa jenne ummata sammuu isaati irratti hojjechuu waan qabuuf ummata dammaqsu oromummaa ummata barsiisu ummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70tti hojiin qabsoo Oromoo keessatti hojjetame the revival phase ummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaanni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu reconstruct waan diigame san deebisanii ijaaru Oromoo Minilik diige san deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa hanga bara 1991tti deemee jechuudha 91tti sirriitti qalbifadhaa maaliif handooteef saamunaa Habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif filannoo boodatti dhufna don't worry about the election waan keessa dabarre beekuu barbaachisa phase 1 1960 irraa hanga 70tti the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan hojjenne 1970 irraa hanga 90tti reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo immoo wareegama qaqqaalii itti kafalle gariin irra qabsoon Oromoo achi hin geenne maal no baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachiisa yartuun amma waan deddeemtuun tokko akka beekaniif Oromoo har'a qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nu dammaynetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhumnu jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha Oromoo dammaqsine Oromoon ijaaramet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko isin yaadachiisa bara 1986 baraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti nama Profeesar Mahammad Hasan jedhanitu jira biyya alaa dhaqe asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessan wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beeyta hin ciinqaminaa jedheen Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee buutee ijaaramti jedheen this is 1986 hayyichi irraa gebeeytan hin dhaadanne hin dhawwaaqe 91 Oromiyaan ijaaramte moo hin ijaaramne qubeen hojii qabatte moo hin qabanne mallas nuun kennine hin kijibanii bar dhiiga baaroo tumsaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin kan Hayilee Fidaatiin kan Taaddasee Birruutiin kan Maammoo Zammazammariin kan Badhoo Dachaasaatiin
Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoo wal jaaret osoo jarattiintu wixxifattu 91 Oromiyaa gadi jaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha. Kanaaf isinitti hin dheeresse maaliifi miidiyaa kanan lallaala kaadiree waan haasoftuun laala. Bakka wayyaan illee qilleensummaan fuudhee waan deeme itti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis akka xaddeetti gamaa gamanaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi har'uma kaadireen waan jaare itti fakkaata. No. Waggaa 50 itti buqqaanee itti cabne itti dhumne akka finne akka yaadattaniif. Filannoo kana filannoo bakka lafa biijittuu Jawaari Mararaa jidduutti miti. Filannoon kun kaayyoo kumaatamaan itti wareeyne. Kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kolee itti gudeedan. Kumaatamaan baqatee bishaan keessatti itti dhume. Bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuudhaan. Nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakkaan hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuuloon duraa itti ceesifnu jechuudha. Don't ever forget. Biyya kana keessatti waan nuti taane biyya kana keessatti waan Oromoon ta'e bineensi hin taane ilma namaatiif.